harka fuunee daawwattoota keenya kabajamoo akkam jirtan OMN Kaayirootii irraa oduu har'aaf qabnu isiniif dhiyeessinaa oduu waliin an Usmaan Abdulatiifi. Loltoonni Agaazii godina Harargee Bahaa aanaa Kombolchaa Araddaa Tuulaa keessa qubatanii jimaa fi maallaqa qonnaan bultoota irraa saamaa jiraachuun beekame. Magaalaa Awwadaay fi naannawaa isii irraayis dargaggoonni 70 ol tahan qabamanii mooraa waraana addeelletti hidhamuunis gabaafame. Dammaqaa Nagaasaa waan qindeesse qabu. Baatii darbe irraa kaasee jiraattota godina Harargee Bahaa naannawa magaalaa Hararii irratti dararaan raawwatamaa jiru guyyaa guyyaan dabalaa jiraachuusaatu himama. Haaluma kanaan loltoonni Agaazii aanaa Kombolchaa Araddaa Tuulaa keessa qubatan qarshii 500 fi jimaa kiiloo 10 kennaa jechuun qonnaan bultoota saamaa akka jiran jiraataan naannichaa tokko kan OMN itti hime. Qonnaan bulaa Oromoo kana kennuufi hin dandeenye irratti immoo reebichaa fi hidhaatu raawwatamaa jedha namni kun. Walqabatee naannoo Awwadaa jedhamu Amusuu jechuudha. Biyyatti namni makalaakiyaan uummata baadiyyaa irratti argamuudhaan jechuun qarshii 500 fi jimaa qiyaasa kiiloo 10tti tilmaamamu. Guyyaa guyyatti gandarraa nyaataa jira. Bakka saniifuu haalli addeessaa baay'ee nama rakkisaa danda'aa. Loltoota takkas godhaa, loltoota takkasitti saama. Loltoota takkasitti saame. Maaliif irraa saamu qarshii 500 kana maal godhu? Ni nyaatan bakka. Jimaaf bakka qarshii jimaa qiyaasa kiiloo 10tti tilmaamamu. Ammaas korbeeyyii fa'aa irraa fidanii korbeeyyii fidanii fa'aa nyaatan. Kan qabne kana keessa ni tumamu inni hidhamu bakka. Reebaa fi ammanii bakka akkuma itti uffattu jiranii danda'a. Yeroo inni ilaalanii reebamu. Kana malees jedha namni kun galgala loltoonni Agaazii magaalaa Awwadaay keessa deemuudhaan sakattaa adeemsisaniin dargaggoota hedduu walitti qabanii gara mana hidhaatti guuraa jirani. Namni bahee galuu dadhabee jira. Guyyaa kaleessaa fi dheengaddaa qofa dargaggoonni 70 ol ta'an qabamanii gara mooraa waraanaa addeelletti geeffamanii jirani. Nama ammaas galgala manarra deemanii funaanuun akkuma itti fufetti jiru. Amma sadee kana toora nama 78 gahu magaalaa Awwadaa keessa makiinaa itti yaadatti keenya fudhanii karaa addeellee jechuudha. Karaa kaampii addeellee. Gara kaampii addeelletti. Dargaggeessu nurra jechuudha. Ijoollumaamota 20 Uummanni wanti jiru eegala biyya akkuma keessan eeggachaa jiru. Silaa uummanni qawwee biyyi harkaa qabaatee irraa hin dhooqa mootummaa kana. Garuu wanti isaan addiidhaan isin eeggachi jiru walta'iinsaan koraatilaantaa kana boodanii abdiin dhufuu eenyaa yaadachuuf uummanni bakka abdimateessan isin eeggachi jiru. Barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Jijjigaatti ramadaman addatti dararaan hamaan irratti raawwatamaa akka jirtu OMN itti himani. Barattoonni Oromoo afuris hokkara kaaftan jechuudhaan dharaan barnoota isaanii irraayis ari'amanii jiranii. Dammaqaa Nagaasaa waan qindeesse qaba. Ragaan arganne akka mul'isutti waggaadhaan barattoonni Oromoo kumootaan herregamantu barnootaaf jecha gara naannoo Somaalee Yuunivarsiitii Jijjigaatti ramadamanii deemaa jirani. Haa ta'utii garuu barattoota Oromoo naannoo isaanii irraa fagaatanii barumsaaf jecha achi dhaqan guyyaa guyyaadhaan hordoffii fi doorsisa hojii gaggeessitoota yuunivarsiitichaa dhalattoota Tigraay fi bulchiinsa naannoo Somaaleetiin irratti raawwatamu haalaan hammaateeraa jedha barataan achirraa dubbifne tokko. Barattoota Oromoo nama irratti fakkeenya bareedaa immoo mana barumsaa kanaaf fakkeenya bareedaa yeroo baay'ee dubbatan yoo ta'u ijoolleen keenya irratti deebi'an tuuma beekamudha. Dhiyeenya kana hanqina nyaataa barattootaatiif wal qabatee mormiin guddaa tokko mooraa Yuunivarsiitii Jijjigaa keessatti ka'ee ture. Haa ta'utii mormii kana kan kaasee barattoota Oromooti jechuudhaan xiyyeeffannaa guddaa jala galchanii duula irratti gaggeessaa jirani. Barattoonni Oromoo badii kana keessaa harka hin qabani. Sababa kanaan barattoonni Oromoo 4 barnoota isaanii irraa ari'amanii jirani. Gariin immoo mana hidhaatti darbamaniiru.
Barattoota ari'aman keessaa barataa Lataa Girmaa isa tokkodha. Innis waan isarra gahe akkanatti ibsa. Achirraa jalqaba kalaamuu uummata kun maalummaa kenname kan lakkafan immoo kan mootummaa lakkafan. Ijoolleen itti mana barumsaa gaggeessee fi gaggeessuudhaaf kaa'utti qalee kan nakafatti irratti anamana mana mucaaroo fi mucaa maramucaa hararfatti dhaloota arabila. Isaan murteessanii nostaalgii biikummaa kaffalee jennaa hundaa gabaa hundaa tokko yoo achi immoo kumaan tokkotti immoo bilbilee narraa fudhatanii magaalaa irra. Bilbila kiyya fudhanii waliin galchanii deemuu hin dandeenye achi amma dhaqallee gabee jala. Amma kanallee kun kophaanaadha kan gaafii lammataa immoo roobel mucaan immoodha. Roobel eenyu? Roobel lama roobel eenyu roobel kan saa qabaan itti fakkaata mucaan luuqaadha inni rafuu fayyadame ergasuma manidhaa mallata shawwalee manidhaadha tokkateera. Nama afur ture kan namni kan baafin lattafan. Namni lama kumaan tokkoffii kan nama ta'anidha namucaa kana roobel. Kaan immoo namni loleen immoo dhokatanii jiran sana. Biyyoota dhiyeeffatanii hojjetanii meeshaatiin waan irraa fuudhamee saleewwan isaanii. Gama kaanis barsiisonnis akkuma kana rakkoo keessa jiru jedhamanii isa warraa waan kuma qabdu qabdaa? Bakkeenya adeemsisu nama fayyadamaa manni jiru malee alsanatti waan hin jiru. Doorsisuma jechuudha. Dhiibban jiru akka hojii galaaf beekamaadha. Isa beekte barannaa kanaan dhokate waan dhokata baay'ee ta'e illee namatti hima. Oromoo waan taate qofaaf akkas sifachuu akka danda'u siyaasuma kan jettu. Mee akka dhaamsaatti akka waliigalaatti rakkina isinirra ga'e ilaalchisee dhaamsaatti dabarfattu maaltu jira? Dhaamsaan dabarfattu yoo jiraate achiin gahee naariin malee utuu nanarii jettanii kaayyoo itti baratuun qabu dararaa amma kan narra ga'e jechuudha. Godina Jimmaa aanaa Limmuu Saqqaa fi naannoo wasiitti hidhaa fi dararaan hammaattee itti fufteeti jirti. Hidhaan tunis caalattee kan irratti xiyyeeffattee barattoota irratti ta'uun beekame Dammaqaa Nagaasaa akkattaan kanatti dhiyeessa. Namni godina Jimmaarraa dubbisne tokko akka nuuf himetti haalli godinicha keessatti deemaa jiru ulfaataadha. Aanaa Limmuu Saqqaa keessatti namoonni 20 ol ta'an mana hidhaa dhiphoo tokko keessatti hidhamanii dararfamaa jiru jira. Hidhaan bakkee irraa qabanii nama hidhuun mannaaraa keessaa qabanii nama hidhuun naannoo boreetaa jedhamu ingaggaa waatii gaddeetti hidhataaruma jiraafaa qabanii jalanii achirra hidhaan ganii halkan hidhataaruma jiraatii naannoo qarsaatti illee akkuma kanaa naannoo shabeetti illee iddoon tokko iddoon nagaa qabu hin jiru baay'ee hammaataadha. Akka aanaa Limmuu Saqqaa ga'itti ijoollee baay'eetu hidhamanii jiru. Isuma ammoo warri hidhamee jiru kan gara aanaa Limmuu Saqqaa keessatti mana afurii fi afuurratti ijaaramte keessatti nama 20 ol ta'anii hidhamee jirra keessa billaa jedhanii fa'aa himata baasaa jiru. Rakkoo akkasii fa'aa himataa jiru. Qallamni biraan kennamu gama mootummaatiin baay'ee yaaddoo baay'eetu jira. Karama hundaanuu uummanni bakkee jiru ijaaddaanii mana hidhaa jiru gaafilaa mana hidhaa jira. Hundumtuu immoo gaafeema ofii eeggata malee umuratti eegaa jira hin jechuudha. Jiraataan godina Jimmaa kun itti dabalee akka nuuf ibsetti ajajoonni koomaandi poostii naannicha bulchaa jiran sababa marii jedhuun dargaggoota erga walitti qabanii booda jumlaadhaan mana hidhaatti guuraa jiranii. Sababa kanaan ajajoonni koomaandi poostii kun hawaasa walitti qabanii badii dargaggoonni kun dalagan amanaa jedhanii wayita gaafatan gonkumaa hin fudhannu jedhanii waan mormaniif waldhabbii guddaa keessa seenanii jiranii jedha. Kan qabu jedhanii sanarratti immoo uummanni akkamittiin kana mirkaneessinaa jechuun fa'aa uummanni figirii hundatu diina keessanii fi hundatu nama miidhaniifi maxxantoota keessa jiru jedhanii fa'aa uummata warra haaromsa irratti hirmaate sana walgahii haaromsaa irratti warra hirmaate sana sosodaa turan jedhanii kamuu haa ta'uuti uummanni Oromoo miidhameera miti yeroo jedhamu miidhameera uummanni Oromoo
jechuun kana irratti baay'ee wal dhabbii qabu jedhanii yeroo baay'ee wal dhabbii qabu jedhanii simaayyuu immoo namni yerri shaaruu shaaruu adda faallaadha akka haasa'amu sanatu hin taane faallaadha dhiisannata gara yeroo hundaa kanaan bootti darbiisa namni osoo harkaan buusuu fi uummanni buusutu aangoo dabalataa poolisiis yoo ta'e sakaanis yoo ta'e akkaatitti baay'ee wal dhabaadha jedhamtoonni wal dhabbii gidduu jira baay'eetu jira. Akkaataa mootummaan kun ibsaa jiruun dhuguma wanti hundumtuu to'annaa jala galeera yookaan immoo tasgabbiin uumameera jennee nama kanaaf gaaffii dhiyeessineefis. Wanti tasgabbaa wanti tasgabbaa hojii tasgabbaa uummanni maaliin hidhatti bu'ama maaliin nageenya ta'uu maaliin ta'uu wanti tasgabbaa tokko hin jiru. Jiraataan godina Jimmaa kun umarratti dhaamsa dabarfateen uummanni Oromoo haala hamaa keessa jiru kana keessaa bahuudhaaf biyya keessaa fi biyya alaatti harka wal qabatee waliif tumsuun akkaan barbaachisa jedha. Nuti uummanni Oromoo waa tokko qabna waan deemnuuf qabna kaayyoon keenya sirbannan ga'uu qaba bilisummaadha qabummaa jala jirra uummanni bakka jirutti akka isaan jedhan kana miti dubbiin dimokiraasii dhugaa hamma gaafamuu dhaabatutti dimokiraasii irra hin jiru amma dimokiraasii miti kan irra jiramu yoon dimokiraasiin nama ajjeesaa nama hidhaa keessatti nama reebaa nama dararaa jiru fi isaa akkasitti jabaadhaa qabsoo kan keessanitti mormii kan keessanitti karaa nagaatiin gaggeeffadhaa amma dandeessanii jabaadhaa amma barii bilisummaatii walbeellitti dudduubatti hin jedhinaa dhaqatuunis akkuma hundaa jajjabaadhaa qabsoo kan keessanitti wanti dhaabannaa ija keenya walii dhageenya dudduubatti hin jennu isa jedhin qaba qaamtota baabiroon kana dhaamu warra miidiyaatii hawaasa Oromoo biyya alaa jiru immoo ummata keessan kina dhaabbataa waan dandeessaniif uummanni kan keessan kan hin qabsaa'aa jiru jireenya silaa gabrummaa keessa taa'anii baatanii taa'anii bilisummaa keessatti jireenya hin bareenne baatee kan hin qabsaa'aa jiru kanaatiif uummanni biyya alaa hawaasni Oromoo biyya alaa ummata keessan bira dhaabbataa waan dandeessanii waan gargaarsa barbaachisu godhaa fi kunis immoo warri uummata Oromoo bakka buutanii bakkeerraa dirqamii fi paartiileen adda addaa waliin dhabiinaa walitti godhaa biyya Oromoo keessanii waliin deebiinaa biyya keenya keessatti illee rakkoo jiruuf uummata itti barbaaduu wayyaa jajjabaadhaa miidiyaa OMNs immoo galatoomaa jabaadhaa sagaleen kan keenya kun kan keessan dhiyaatu ta'anii miidiyaa kan biraatiin kan akka biyyoolessaa otuu dhufii keenya deemtanii bira deemtanii gurguranii kan keessan immoo kan magaalaa duwwaa dhaggeeffata OMN yoo immoo uummata raajii qabu hundatti nama hojii ta'ee dhaggeeffata rakkoo kana otuu walqisiisanii mataan biroo uummataan guguushistanii yerootti kan guguushanii guutanii taansi kamtuu kana qabaram. Daawwattoota keenya kabajamoo odnaaraaf jenne tanuma gaama xiyyaa nageettachaa qophii OMN hafte waliin turtii gaarii. Loltoota takkas godha, loltoota takkasitti saama. Loltoota takkasitti saame. Maaliif irraa saamu qarshii 500 kana maal godhu? Ni nyaatan bakka. Maaf bakka qarshii maa siyaasa kiiloo 10 naannoo. Ammaas korbeeyyii fa'aa irraa fidanii korbeeyyii fidanii fayyadaman. Kan qabnu kana keessatti tumamee ni hidhamu bakka. Reebaa fi ammanii bakka akkuma itti uffattu jiranii danda'a. Yeroo hammi ilaalanii reebamu. Kana malees jedha namni kun galgala loltoonni Agaazii magaalaa Awwadaay keessa deemuudhaan sakattaa adeemsisaniin dargaggoota hedduu walitti qabanii gara mana hidhaatti guuraa jiranii. Namni bahee galuu dadhabee jira.
Guyyaa kaleessaa fi dheengaddaa qofa dargaggoonni 70 ol ta'an qabamanii gara mooraa waraanaa Addeelleetti geeffamanii jirani. Nama ammaas galgala manarra deemanii funaanuun akkuma itti fufetti jiru. Amma kanneen kana toora nama 78 gahu magaalaa Odaa keessa makiinaa yaadatti keenya fudhanii karaa Addeellee jechuudha. Karaa Kaambii Addeellee. Gara Kaambii Addeelleetti. Dargaggeessu qofa jechuudha. Ijoollumaa amata 20 gadi. Uummanni harki jiru eegala biyya akkuma keessan eeggachaa jiru. Silaa uummanni qawwee biyyi harkaa qabaatee sirraa hin dhooqa mootummaa kana. Garuu wanti isaan addiidhaan isin eeggachi jiru walta'in jaanan. Koraatilaantaa kana boodanii abdiin dhufuu eenyaa yaadachuuf uummanni bakka abdimatee kan isin eeggachi jiru. Barattoonni sinirra ga'e ilaalchisee dhaamsaatti dabarfattu maaltu jira? Dhaamsaan dabarfattu yoo jiraate achiin baay'ee naannoo malee utuu nanarii jirtanii kaayyoo itti baratuun qabu dararaa kan narra jechuudha. godina Jimmaa aanaa Limmuu Saqqaa fi naannoo wasiitti hidhaa fi dararaan hammaattee itti fufteeti jirti. Hidhaan tunis caalattee kan irratti xiyyeeffattee barattoota irratti ta'uun beekame Dammaqaa Nagaasaa akkattaan kanatti dhiyeessa. Namni godina Jimmaarraa dubbisne tokko akka nuuf himetti haalli godinicha keessatti deemaa jiru ulfaataadha. Aanaa Limmuu Saqqaa keessatti namoonni 20 ol ta'an mana hidhaa dhiphoo tokko keessatti hidhamanii dararfamaa jiru jedha. Hidhaan bakka irraa qabanii nama hidhuun mannaaraa keessaa qabanii nama hidhuun naannoo Boreetaa jedhamu Ingeddaa waatii gaddeetti hidhataaruma jiraafaa qabanii galanii achirra hidhaan ganii halkan hidhataaruma jiraatii naannoo Qarsaatti illee akkuma kanaa naannoo Shabeetti illee iddoon tokko iddoon nagaa qabu hin jiru baay'ee hammaataadha. Akka aanaa Limmuu Saqqaa itti ijoollee baay'eetu hidhamanii jiru. Isuma ammoo warri hidhamee jiru kaan gara aanaa Limmuu Saqqaa keessatti mana afurii fi afurratti ijaaramte keessatti nama 20 ol ta'anii hidhamee jiru keessa billaa. Yeranii fa'aa himata baasaa jiru. Rakkoo kasii fa'aa himataa jiru. Qallamni jiraan kennamu gama mootummaatiin baay'ee yaaddoo baay'eetu jira. Karama hundaanii uummanni bakkee jiru ijaaddaa mana hidhaa jiru gaafilaa mana hidhaa jira. Hundumtuu immoo Oromoo Yuunivarsiitii Jijjigaatti ramadaman addatti dararaan hamaan irratti raawwatamaa akka jirtu OMN himani. Barattoonni Oromoo afuris hokkara kaaftan jechuudhaan dharaan barnoota isaanii irraayis ari'amanii jiranii Dammaqaa Nagaasaa waan qindeesse qaba. Ragaan arganne akka mul'isutti waggaa waggaadhaan barattoonni Oromoo kumootaan herregamantu barnootaaf jecha gara naannoo Sumaalee Yuunivarsiitii Jijjigaatti ramadamanii deemaa jiranii. Haa ta'utii garuu barattoota Oromoo naannoo isaanii irraa fagaatanii barumsaaf jecha achi dhaqan guyyaa guyyaadhaan hordoffii fi doorsisa hojii gaggeessitoota yuunivarsiitichaa dhalattoota Tigraay fi bulchiinsa naannoo Sumaaleetiin irratti raawwatamu haalaan hammaateeraa jedha barataan achirraa dubbifne tokko. Yeroo lamaan istuudentii diinii achirra ture dhalotaan namatti Tigraayidha namoonni isaan as birtaan jiru. Barattoota Oromoo nama asirratti fakkiin jiran yoo ta'e immoo mana barumsaa kanaaf fakkiin hin ta'e yeroo baay'ee dubbatan yoo ta'u ijoolleen keenya irratti deebi'antu of eeggadhaa. Dhiyeenya kana hanqina nyaataa barattootaatiif wal qabatee mormiin guddaa tokko mooraa Yuunivarsiitii Jijjigaa keessatti ka'ee ture. Haa ta'utii mormii kana kan kaasee barattoota Oromooti jechuudhaan xiyyeeffannaa guddaa jala galchanii duula irratti gaggeessaa jirani. Barattoonni Oromoo badii kana keessaa harka hin qabani. Sababa kanaan barattoonni Oromoo 4 barnoota isaanii irraa ari'amanii jirani. Gariin immoo mana hidhaatti darbamaniiru. Barattoota ari'aman keessaa barataa Lataa Girmaa isa tokkodha. Innis waan isarra gahe akkanatti ibsa.
Harka fuunee daawwattoota keenya kabajamoo akkam jirtan OMN Kaayirootirraa oduu har'aaf qabnu isiniif dhiyeessinaa oduu waliin an Usmaan Abdulatiifi. Loltoonni agaazii godina Harargee Bahaa aanaa Kombolchaa Araddaa Tuulaa keessa qubatanii jimaa fi maallaqa qonnaan bultoota irraa saamaa jiraachuun beekame. Magaalaa Awwadaayii fi naannawaa isii irraayis dargaggoonni 70 ol ta'an qabamanii mooraa waraana Addeelletti hidhamuunis gabaafame. Dammaqaa Nagaasaa waan qindeesse qabu. Baatii darbeerraa kaasee jiraattota godina Harargee Bahaa naannawa magaalaa Hararii irratti dararaa raawwatamaa jiru guyyaa guyyaan dabalaa jiraachuusaatu himama. Haaluma kanaan loltoonni agaazii aanaa Kombolchaa Araddaa Tuulaa keessa qubatan qarshii 500 fi jimaa kiiloo 10 kennaa jechuun qonnaan bultoota saamaa akka jiran jiraataan naannichaa tokko kan OMN itti hime. Qonnaan bulaa Oromoo kana kennuufi hin dandeenye irratti immoo reebichaa fi hidhaatu raawwatamaa jedha namni kun. Walqabatee naannoo Awwadaa jedhamu Amusuu jechuudha. Biyyatti namni makalaakiyaan uummata baadiyyaa irratti argamuudhaan jechuun qarshii 500 fi jimaa qiyaasa kiiloo 10tti tilmaamamu. Guyyatti gandarraa nyaataa jira. Achirraa jalqaba kalaan waggaa tokko maalummaa kenname kan lakkafan immoo kan mooraatti fayyadaman. Guyyaan itti mana barumsaa gadhiisee fi Gadinas tahu kita lihat kan nak kafir di bawah anak mana nak muda orang dia nak muda orang muda Arab tu kalau tak ada lah. Semua kami nastati di rumah tu sale. Jena orang ada pun baca kode. Acu dah mau keman tu semua boleh nak orang ni mau jalan nak orang. Bila kita tu kan orang ni kerana dia mendalnya semua dah pandai dia jalan. Amman kanan dia ku kawan anak. Kan jadi dalam tamu Robel macam mana? Robel enyu? Robel nama Robel enyu. Robel kan saya kawan itu macam mana lokal. Ini ada fungsi saya kan. Ada semua mana tamu lah dari Syawal ini mana ada. Tokatir. Nama apa itu lah? Nama tambah ini lah tu kan. Nanti lah kuan tu fungsi kan macam ni. Nama muka kan nama Robel. Kami mau menolong mau atau ni kajian sana. Abi tadi petani itu dan ini kali wan rapurannya tadi mana? Gama kani sebarsison ni sakuma kana rakko keessa jiru jedha manisa warraa waan kuma qabdu qabda. Bakkeen ini tu masih kita mungkin jual atau jualan jadi. Doorsisuma jechuudha. Mana ni aku ni dalam desa mana? Ikan ni sebenarnya kan untuk ada orang tu dalam ini lah nama tu. Orang anda dekat atau kita nak sudah itu makan itu. Me akad amsa ti akawali galati rak